Yoyya shama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family wanti na kam jirtan nagaa fayyaa jirtu nageenyi badhaadha. Akkuma jirtan nageenyi rabbii bal'aaf guddaan dhuman qabni sun biraa jiraatu. Family wanti mee meeshaalee kanneen laala doolaaba kana diizaayinii dhuma obboleettiin teenya takka biyya Dubaay irraa nutti ergatteen hojjannee fi slaayidariidhaanii yoo masaabeewwan isaa akkuma agartan kana tan soorata achidha. Akkasan inshaallah ከዛ በተረፈ ደግሞ ዶላብኒ ኩን ዋን ካወን ራደሰ ኩን በጣም በቃ ዲዛይን ይሳ ቅርጽን ይሳ akka V shape wayiiti. Na የሚገርም ሁኔታ haala miidhagaa ta'een bareechinee hojjennee fi kan walakka irraa kun bakka uffatni itti daraadaramu maabiraatii ampuuliiwwan ispootlaaytii qaba. Qumsaaxiniin kun inni gamanaa kun immoo kan masaabaa isaanii banaa jiru kun immoo tuyyuu gartee bakka uffata itti fannifatanii gara sa'aan kun duuban jiru kun illee akkasuma jechuudha. Haala miidhagaa ta'een bareedee miidhagee hojjetame gubbarratti bakka uffata itti daraadaranii walakka irratti immoo bakka uffata itti fannifatanii akkaataa sanii miidhagsinee hojjenne እና ዲዛይን ሰባ የበሬዳ ወይቲ ወላሂ በጣም የሚያምር ዲዛይን ነው። ፎጎኔ ሚደስኒው ጀኔፊ ዲዛይኒ ከነፈካቱ አከስመስ ሙ ነሞኒ ዲዛይኒ በርባደን ከሚለ አጀቹ ወጀቹ በርባደን በልበል ከኘ ሲኒፍ በናዳ ከነፈካተ ቸኮሊ ጋት ሜሻን ከነፈካቱ በሬዳ ሚደጋን ኩን ጨፌ ጅላ ደማ ጨፌ ጅላ ነሞኒ ቤተን gar arsi baati tachi kanatti fakkaate caffeen jira kunis bulbula irraan seenamee naannoo tulluu irraan akkasii kun immoo TV standidha yookaan immoo teessoo televiziyoonaati. Akka agartan kanatti sallee fa'aa goonee hojjennee fi walumaa galatti haala miidhagaa ta'een bareechinee fataa zanaa goonee hojjennee fi jirra jechuudha. TV standin kun illee ampuuliiwwan ispootlaayitiiwwan qaba. Ampuuliiwwan kana fakkaatan gubbaarraan hin qaba. Jala kanaan immoo yaa'u akkuma agartan kana madardaraan isaa kana fakkaata jechuudha akka waliigalaatti inshaallah. Kanaaf namoonni meeshaalee akkana kanniiniif kan kana fakkaatan barbaadan balballi keenya isiniif banaadha isiniin jechuu barbaadna inshaallah. Waan akkasaniiti obboleettiin teenya tun sargiidhaaf yookaan cidhaa fi meeshaalee kana hunda kan ajajan akka carraa ta'ee makiinaan hin jiru ture meeshaa kanniin fe'uudhaaf baay'ee rakkachaa turre tasumatti makiinaa argatanii toonni ittiin qophaa'in dhufanii saniif jecha meeshaalee tokko bakka asitti walitti qindeessuudhaaf haalli waan hin mijanneef achumatti walitti isinii qindeessine walitti isinii qabna jenneeniiti ofirraa akkasitti fa'aa goonee feenee fi TV standin isaanii kana fakkaata inshaallah akka waliigalaatti dizaayinii immoo ofuma isaaniitti filatanii nutti ergatanii dizaayinii isaanis baay'ee bareedaadha. Maabiraatiin isaa akkuma agartan kana ispootlaayitiiwwan babbareedaa ta'an qaba halluu bifa garaagaraa akka jijjiiru maabiraatiin kunniini akka kana jechuun inshaallah itti aansee immoo tuyyuu ammallee doolaab tan fakkaatu nu biraa qabanii sorry tasriihaa jechuuhi tasriihaan isaaniillee tan shiraataa achidha. Mastootii immoo amma makiina irratti itti gaxxamnee yoo feene hin caba jennee waa yaanneef jecha mastootii achumatti manumatti akka irratti gaxxaman goone silaayidarii isaa xumuree irra waan ta'eef jecha akkasi inna haala kana fakkaatuun silaayidariidhaan yookaan tan shiraataa jedhan nama waa jechuudha. Miidhagduu kana fakkaatu kana hojjennee akkasitti firraa fa'aa goone jechuudha. Algaawwanis kana fakkaata algaawwan lama nu ajajatanii baay'izawee algaa kana koomodiinoo isaa gadi baasuuf haalli nutti mijanne ture bakkeen xiqqoo haalli nu rakkisaa ture. Koomodiinoon isaa kan bitaa mirgaa koomodiinoo baay'ee bareedaa ta'e akkasumas immoo maabiraatii ampuulii kan irratti gaxxamameedha jechuudha. Akkasii algaa kana immoo haadha isiitiif ajajje maashaallah haadha ofiitiif hojjechiifattee nu biratti isa kana haadha ofiitiif hojjechiiste jechuudha. Algaa kana yeroo baay'ee dizaayinii isaa yeroo baay'ee hojjechaa turre akka gaariitti bareechine yeroo deddeebiin hojjechaa turre ni yaadatanii. Especially algaan israasii kalarii fakkaatu kun immoo algaa baxaamitti algaawwan hojjenne keessaa wallaahi inni illee algaa baay'ee miidhagaa ta'edha. Algaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Otoo koomodiinoo isaa yeroo sanitti as dhaabnee jiraannee በጣም ነው የሚያምረው ልዩ ወይቲ ወላሂ dhuguma dubbachuudhaaf doolaabni kunis akkasuma dizaayinii isaa waan addaati hedduu takka daran bareedaadha jechuudha akka waliigalaatti inshaallah. Akka kanatti filannoo halluuti illee yookaan qalamii fedhii isaanii irratti hundoofne hojjennee xumurree fi akkasitti faamilii ofii ergattee obboleessa isii kana fakkaatanii maatii isii ergattee maatii isii kana wajjiniin meeshaalee kanneen bakka tokkotti fe'aa fi jirra. Algaa lama, TV standii, direesingii, doolaaba, kichinii fa'aa goonee akkasitti inni goonee fi kichinii kana immoo ni yaadatte yoo ta'e fakkeenyaaf yeroo innaan jalqaba gara miidiyaa kanaatti isinitti dhufu tokko kichinii kana obboleettiin keenya takka biyya Saudi Arabiyaa ta'an ajajattee turte. Ammallee irra deebiidhaan kichinii kana ajajamne maashaallah haala isin agartan kana በጣም itti bareechinee fa'aa goone akkaataa agartan kanaan kichinii kun fataa zanaa godhamee kalariinis yookaan halluunis filannoodhuma isaaniitiin akkaataa kanaan akka waliigalaatti
murame slaayidarii isaatiin tanshiraataa ishee jechuudha. Waan akkanaati kanaaf obboleewwan keenya kan biyya keessaa biyya alaa jirtan maatii keessaniif akkasuma ofii keessaniifis meeshaalee mana kamiyyuu hojjechiifachuu barbaadan balballi keenya isiniif banaadha isiniin jechuu barbaanna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.